ሰላም ነው። ውርጅ የለችም እንዴ? የለችም። የት ሄደች? ከለቀቀችው ለቀ ነው። እንዴት ወጣለች? በዚህ እኛ አናውቅም። እንዴት አታውቅም? እኛ አላውቅም። በቃ የለችም። ከዚህ ኧረ ስንተኛ ነው አሁን ስመጣ ራሱ አለች እኮ እዚህ ውስጥ ነው ያለች አሉ። የለችም፣ ወጣለች። ከዚህ ከለቀቀችው ለቀ ነው። እንደዚህ በላለች ከዚህ ግቢ የምትወጣው ሄዳለች። አሰማም እናንተ። ኧረ እኔ ገብቼ ነው የሚያት። ኧረ ዞር በል በእናትህ እንዴ! ቆይ እኔ ገብቼ ነው የሚያት። የለችም። ውጣ በቃ አይቻልም እንዳመጣ። ምን ሆነ ነው አንተ? ቆይ እኔ ምንም አልሆንኩም፣ ግን የለችም። ታለች። የሰው ግቢ ዝም ብለህ ልገባ ነው? ሼማይዝ የሰው ግቢ አትበል በእናትህ። ምንድነው የሰው ግቢ እኮ ነው ሼማይዝ። ቤቷን ቼክ አደርጋለሁ። ቤቷን ቼክ አደርጋለሁ። እንዴ ነው ቼክ የምታደርገው? የለችም። የሷ ቤት አውቃለሁ። ሰው ተከራይቶበታል። ሌላ ሰው ማን ነው ሰውየው? የገባው ወንድ ነው። akkamitti hordoftoota yuutuubii kooti hunduma keessanii nagaa godhaanii waan jedhu nagaa isiniif haa ta'u jedha. Yeroo darbee akkuma beektan qaamota hin beekamneen yaalii ajjeechaatiin jedhaan yaalii ajjeechaan irra ga'ee ture. Yaalii reebichaatu hin taane yaalii ajjeechaati. Yaalii sun immoo isaaniif milkoofne akka isaan yaadan sana isaaniif hin taane ani ooleraa galanii rabbii haa ga'uun jedha. Asumaan warri na jaallattanis ta'e warri na jibbitanis ani fayyeera homaan jedhu an fayyeera gara isa taanuttis deemaa jechuudha. Eengaddaa akkuma isin argitan baay'ee waan ani hin eegne bakka waan ani hin yaadne tokko irratti raawwataniiru. Namoota wanta sana irratti raawwatan bira ga'an jira. Akkaataan itti bira ga'aa jiru tokko jira. Anaaf baay'ee salphaadha. Caafii ishee argadheera. Bira geennaan garuu isaan waan xiqqoo na godhanii ani immoo amman ajjeesutti hin dhiisu jechuudha. Ija keessa hin argitu. Amman yaalii ajjechaan irratti raawwatan isaan irratti mirkaneessuun qaba. Kun gaayyoo gosa guddaadha. Ani amman ija baafadhutti boodatti waan na deebisu tokko illee hin jiru. Waan tokko illee hin jiru. Maaliif latiin reebamee achumatti waan lammaffaa amaneema lammaffaa dubbachuu dhiisaa ol kaasee naasa'u sodaatee afaa jedhanii waa yaadan itti fakkaata. Garuu immoo akkas ta'uu hin qabu jechuudha. Namoonni gaafa sana ajjechaa sana maal ነው yaalii na reeban sana keessatti hirmaatanii keessaa muraasa namootuma natti dhiyaatanidha. Namootuma ani ilaalcha addaa isaaniif qabu, namootuma ani jaalladhu, namootuma na jaallatan jedhee yaadu ture. Garuu immoo wantichi akkas miti. Namni baay'ee isin jaallatu, baay'ee namni nama baay'ee isin jaallatu sodaadhaa. Jireenya keessan keessatti nama baay'ee isin jaallatu sodaadhaa. Maaliif kan isaan akkas na godhan yeroo darbe anillee namuma laafaayyuu miti. Namuma salphaatti wayiif gadi jedhu miti ani. Inni dabee kuna beekaa jechuudha. Durumayyuu ani cabee ka'ee mana taa'ee namni jedhee isa guyyaa meeqa ciisanii achitti oolfatan sana hin beeku. Ani guyyaa tokko mana oolee isaan booda ba'eera mana. Barbaadaan jira jechuudha. Bira ga'aan jira jechuudha. Kana keessatti immoo wanta dubbachuu barbaadu namootuma fakkeenyaaf amma ani nama na jaallatti jedhee yaadu ana irratti waan amma kana yaaduu jechuun baay'ee na ajaa'iba. Dhugumaan isiniin jedha. Tarii bilbila bilbiluu dandeessi. Bilbila baay'een bilbilaa fi ture. Baay'een bilbilaa fi ture. Inkaastu jechuudha irraa. Eenyudha isheen? Urjiidha jechuudha. Urjiin maalii fi an rukutamee, an cabee, an reebamee amma mana taa'u kana urjiin akkamitti dhuftee nan gaafanne, akkamitti nan barbaanne, yeroo ani ishee irratti feekii dalagu, yeroo ani happy birthday isheen qopheesse sanarratti waa tokko faawolii hojjedhe egaa akka yaada isaanitti wanta sana goggodhu utuun waliin dhuftee gaafa bilbiluuf fiigaa dhufteetu maaf akka gonna gootaatti na gaafatti. Ani garuu gaafa miidhamu, gaafa reebamu, gaafanii qaamota hin beekamneen ni jedha. Ani garuu beeka, keessi koo beekaan. Eenyu akka taate tokko ishee bira ga'an jira. Dhuftee nan gaafanne bilbila godhattiin bilbillee teekistii naan barreessine itti himamne moo boonaan faala ga'aniiru, haayileen faala ga'aniiru, haayileen dhufnaan hin ari'e ofirraa
Ijoolleen kun itti himin jiru moo maaliif sababni urjiin dhuftee nan gaafanneef maali? Inni kuni rakkoo guddaa uumeera jechuudha. Kanaaf ani maalan godha seetan? Kallattumaanii Haayileet shakkuu, urjii shakkuu, nama biraas shakkuu kallattumaan dippendii kanan ta'ee jiru urjii irrattidha sa'aatii kanatti. Maaliif jedhaa na gaafadhaa? Urjiin Haayileen illee dhufee iyyuu na gaafateera. Tarii isa yoo ta'u dhiisuu danda'a namni na reebee na reebsisee shakkii makooti sababii manni olii gaffii gaasuuf shakkii makooti malee ta'uu dhiisuu danda'a ta'uus danda'an hin beeku. Garuu urjiin maalumaaf dhuftee nan gaafadha. Kun gaaffii koo qofa miti gaaffii keessan illee ta'uu qaba jechuudha. Hordoftoonni ishee illee jirtu. Kanaafiyyuu an urjii lafa isheen jirtu dhaqee mana isheen keessa jiraattu dhaqee gototee gannan baasa. Ija keessan argitu kan ammoo. Gototeen mala isheen keessa jirtu na hordofaa amma dhumaatti na daawwadhaas. Mana isheen keessa jirtu dhaqee ani gototee gadi hin baastu taanaan tu allatee miti. Kanaaf qaamota na yeroo sana na reebsisan keessaa qaamota yeroo sana na tumsiisan keessaa urjiin ishee tokkodha jechuudha. Anillee fayyeerayyuudha. Galanni Rabbiif haa ga'u. Ani akka namoota kaanii miti. Jireenya koo keessatti waa tokko yoo dhukkubsadhee dafeen fayyaa. Anaaf homaa miti jechuudha. Naaf haaraa miti jechuudha cabuunis. Kanaaf iyyuu yeroo sana tumanii na bulleessanii ani garuu warra nagaadhaa fayyaadha. Qaamni koo hunduu nagaatti hojjeta. Garuu amma nan ba'a. Kanumtii akka reebamuuf haala mijeessee namoota natti bitee urjiidha jechuudha. Dhiiseera warra kaanii. Haayilees dhiiseera. Namoota warra kaanii shakkus dhiiseera. Urjiin dhuftee nan gaafanne garuu sin jaalladha siifan du'aa siifan of kennaa. Ati ani si malee dhiira kan biraan beeku. Ani si malee maal jettee qaxaabbaraa turte. Amala shamarranii yeroo kamiyyuu nan beekan. Shamarree yeroo kamii afura si guddaadhaan shakkaase. Kanaaf mucaan urjiin kuni isheedha jechuudha kan reebseenaa. Ani amma kallattiidhaan gara mana isaa nan naqaa. Na hordofaa na wajjiniin ta'a. Gototeen gadi baasa. Isaan yaalee ajjeechaa irratti raawwatanii an garuu raawwadheef hin deema tokko tokko ishee jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti na hordofaan isin jedha na wajjiniin tura. Manni isaanii gibbiin urjii faasa kanaadha. Gibbiin urjiin itti galtu gibbii kanaadha. Kanaaf iyyuu hundumti keessan na hordofaa. Gibbii kanatti galti jechuudha. Ani gibbii isaanii dhufee yeroo kaan dubbisee dandeema. Garuu har'aa kanan dhufeef waan an godhu natu beeka. Kanaafiyyuu amma dhumaatti na hordofaa gibbii kana keessa jirti. Barbaadeen baasaa jechuudha. Yoo isheen gabba'uu diddellee humnaan hin gabbaasaa jechuudha. Kanaafiyyuu dhiisan murtoo gosa dhumaadha irra waan an godhu natu beeka. Amma dhumaatti na daawwadha na wajjin ta'a. Abi. እንዴት ነው? ሰላም ነው? urji የለችም እንዴ? የለችም። የት ሄደች? ከለቀቀችው ለቀ ነው። እንዴት? ወጣለች። ከዚህ እኛ አናውቅም። እንዴት አታውቅም? እኛ አላውቅም። በቃ የለችም። መቼ ነው የወጣችው? አይደለም አላልኩም? ኧረ አንተ ምንድነው? ቀስ በልና አውራኝ። እና ስንተኛ ነው አሁን ስመጣ ራሱ? አለች እኮ እዚህ ውስጥ ነው ያለች አሉ። የለችም። ወጣለች። ከዚህ ከለቀቀችው ለቀ ነው። እንደዚህ በላለች ከዚህ ግቢ የምትወጣው ሄዳለች። አሰማም እናንተ አረ እኔ ገብቼ ነው የሚያውቅ። ኧረ ዞር በል በእናት እንዴ! ቆይ እኔ ገብቼ ነው የሚያውቅ። የለችም። ውጣ በቃ አይቻልም እንዳመጣ። ምን ሆነ ነው አንተ? ቆይ እኔ ምንም አልሆንኩም፣ ግን የለችም። ሳልለች የሰው ግቢ ዝም ብለህ ልገባ ነው? ሼማይዝ የሰው ግቢ አትበል በእናትህ። ምንድነው የሰው ግቢ እኮ ነው ሼማይዝ። ቤቷን ቼክ አደርጋለሁ። ቤቷን ቼክ አደርጋለሁ። እንዴት ነው ቼክ የምታደርገው? የለችም። የሷ ቤት አውቃለሁ። ሰው ተከራይቶበታል። ሌላ ሰው ማን ነው ሰውየው? የገባው ወንድ ነው እንዴ? ተከራይቶ ወጥቷል እንዴ? ቆይ አንተ ብር ሰጣ ነው? ምንም አልሰጠችኝም። ብሰጠኝ እንዴ እንዴት ይሆናል? አስገባኝ። አንዴ አስገባኝ። አላስገባህም። ሰው ቤት ዘው ብሎ አይገባም። አይቻልም። ውጣ። አንተ ደነዝ ነህ እንዴ? ምንድነው? አረ መድኃኒዓለም ውጣ። ወይም ነው እንዴ ሰው ቤት ብሪidhaan bitteerti jechuudha hunduma isaanii. Akka inni naanta aggalu argitaniitu miti. An urjiif hin godhu taanaan dhiira ta'ee dhal'ee magaalaa kan hin uumamne lafa kana irratti. Ani immoo nan godhaaf birriidhaan bitteetu mana jirtu gibbii gadhiisteetti jedhiyeetteetu ijoollees hundumaas amansiisteerti. Ani immoo xiqqoo mashee miidhagina qabe malee lafa isheen jirtu nan seenaayyuu manichayyuu. Wal argina rakkoon tokko hin jiru.